Haay akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Anirree baay'ee nagaa fayyaa kootii isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Ayyee kabajamtoota fi hordoftoota koo bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu isiniin jecha nagaa kootti aanseemu aarra waan isiniif fidee waan wayitii. እና innis maalidha kana beektu laata kan jedhu waa'ee qubeellaa kan jedhu jechuudha. Qubeellaan maaliif harka bitaa quba afuraffaa irratti godhatama? Kana beektu jechuun koo quba afuraffaa irratti maaliif akka godhatamu hundi keessan hin beektanii, hiikkaa isaa hin beektanii, garuu namni tokko tokko akkuma argatti uffata jechuudha. Qubeellaa surmaayyuu hiikkaa isaayyuu kan hin beekne jira jechuudha. Kanaaf hiikkaa isaa mee waliin haa ilaallu. Hiikkaa qubeellaa kun maal akka ta'e waliin ilaalla isiniin jedha. Akka na waliin turtan isin affeeree jira isiniin jedha. Innaa kanaaf waa tokko baruun nama fayyada. Innaa kanaaf na waliin turaadha isiniin jedha. Akkuma beektan namoonni walitti dhufeenya jaalalaa gidduu isaanii jiru. Waadaa waliif galuudhaaf jaalala isaanii san cimsuudhaaf mallattoodhaaf akka ta'uuf jecha waanuma humni isaanii dandee gosa qubeellaa tokko bitanii walitti kaa'u. Waanuma humni isaanii dandee jechuudha. Qubeellaa kaa'aa ta'u malee yaa qubeellaa waliif bitachuudha jaalalleewwanii. Innaa keessattuu gaafa cidhaa misirroo lamaan waadaa baay'ee erga waliif galaniin booda qubeellaa babbareedduu qopheeffatanii sana fuula uummataa sana waaqayyo duratti harka bitaa quba arfaffaa irratti waliif kaa'u. Innaa qabxii taanumayyuu aadaan kun biyyoota garagaraatti garaagarummaa qaba. Biyya keenya harka bitaa yoo godhatamu biyyoota biraatti ammoo harka mirgaa irratti godhatama. Fakkeenyaaf warroonni harka mirgatti godhatan jechuudha. Biyyoota biraatti jechuudha. Fakkeenya biyya kamitti akka harka mirgaa irratti godhatamu isinitti hima. Fakkeenyaaf Ruusiyaa fi Jarmanii fi Noorweey fi Hindiitti harka mirgaa irratti godhatama jechuudha. Agartanii jirtu? Yeroo qalabatii waliif godhan harka mirgaa irratti godhatu jechuudha jarri kun. Kan isin dhibu biyyoonni kun nama qubeela harka bitaa irratti godhatu akka carraa dhabeessatti ilaalu. Akka biyya keenyaa kana utuu gaa'ila hin dhaabbatin qubeela waadaa walitti hin godhatanii gaafa cidha isaanii yookaan gaafa mana tokko keessa jiraachuudhaaf murteessan harka mirgaa irratti waliif godhu jechuudha. Akka biyya keenyaa odoo gaa'ila hin dhaabbatin warroonni biyya keenyaa odoo gaa'ila hin dhaabbatin wal jaalatanii raatan waliif kaa'u jechuudha. Garuu biyyoonni kun guyyuma cidha isaanii sana waliif kaa'u jechuudha. Isaayyuu kan waliif kaa'an harka mirgaa irratti waliif kaa'u jechuudha biyyoonni kun. Biyya Iswiidinii fi biyya Chiilee jedhamu keessatti ammoo gaafa wal fudhatanii qubeellaa waadaa harka mirgaa quba sadaffaa irraa waliif kaa'u. Erga wal fuudhanii ammoo qubeellicha harka bitaa quba afuraffaa irratti naanneffatu jechuudha. Kan itti aanu biyya Chaayinaa jaalalleewwan waadaa waliif galuudhaaf yookaan wal fuudhuudhaaf qubeellaa hin fayyadamanii. Dhiirri tokko durba tokko fuudhuudhaaf maallaqaa fi meeshaalee garagaraa isheen jaalattu fidee dhufee dura ishee kaa'ee natti heerumtaa jedhee gaafata. Isheenis meeshaawwanii fi maallaqaawwan dhiyeessee yoo ishee gammachiise eeyyen jettee waadaa waliif galu jechuudha. Biyya Chaayinaa keessatti qalabatiidhanii miti kan isaan ol fuudhan jechuudha. Meeshaa fi maallaqaan ol fuudhu jechuudha. Nama ajaa'ibu. Innaa biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti garaagarummaa qaba. Asollaa biyya keenyaa kan taate kaaba Keeniyaa keessatti jaalalleewwan lamaan cancala sibiila irraa hojjetame morma isaaniitti waliif kaa'u. Hiikan isaa siif lubbuu koo siif kennaa sirra adda hin ba'u. Sirra adda ba'u mannaa sibiila kanaan of ajjeesuun filadhaa jechuudhaan waadaa waliif galu jechuudha. Kun namatti hin tolu. Lubbuu fi waliif dhabu jechuudha wal dhaban. Gara biyya keenyatti yoo dhufnu hiikan harka bitaa quba arfaffaa irratti qubeellaa waliif godhu maalidha? Yoo gara biyya keenyatti dhufne jechuudha. Maalidhaaf himee beektu?
maaliif akka harka mirgaa quba Afuraffaa irratti akka waliif kaawwatamu beektu isin jedha. Nama tokko yaa kan beektanis jiraachuu dandeessan garuu kan hin beeknetu caala. Innis maalidha? Namni baay'een caaluma jedhanii qubeellaa quba kanarratti baatee deema malee hiikaa isaa baay'ee hin beeku. Maaliif qubeellaa quba kana irratti godhattee quba kana irratti maaliif akka kana irra godhattan jedhee namoota baay'ee gaggaafadhe. Isaan garuu jechuudha maal jedhanii quba kana irraa baay'ee bareedeedha kuni waan quba kana irraa bareeduuf jedhu. Kun immoo kan isin dhibu immoo jechuudha namoonni adda addaa biyya keenya garuu hiikaa isaa hin beekanii anaafiyyuu gaafidha jedhu ni deebisu jechuudha. Anaafuu gaafidha kun immoo quba kana irraa waan bareeduuf jedhu hiikaa isaa hin beekan jechuudha namoonni baay'een caluma jedhanii toffatanii. Hiikaa inni sirriin garuu jechuudha. Aadaan kun aadaa warra Roomii duriiti. Warri Room quba kana akka addaatti ilaalu sababni isaa hiddi dhiigaa quba Afuraffaa kana irraa ka'ee kallattiidhaan gara onnee deemuutti jira. Maqaan hidda dhiiga kanaa kunis Veenuu Aamuraas jechuunis Viyon of Love jedhama. Viyon of Love jedhama. Inni kun quba warra kaan irraa adda taasisa. Kanaaf yeroo jaalallee wal lamaan quba Afuraffaa irratti qubeellaa waliif ka'an waadaa koo kara quba kanaa onnee keetti hidhadheera jechuun isaanii malee caluma jedhamee bareedinaaf godhatamaa miti. Siniif galeera miti. Kanaaf obboleewwan koo qubeellaa waliif keessaniif kaa'uudhaaf jirtan hiikaa isaa kana fakkaata. Dhimmichi onnee wajjin wal qabata. Hidda dhiigaa jaalala quba keessanirra kaa'uun onnee keessanitti waadaa keessan hiitaniirtu jechuudha. Innaa qubeellaa caluma jedhee miti kan waliif kaawwamu siniin jedha. Qubeellaa yaa hiikaa guddaa qaba. Innaa quba Afuraffaa irrattis kan kaawwatamuuf immoo hiikan isaa waan kana ta'eef siniin jedha. Hiddi dhiigaa harka quba Afuraffaa irra kan jiru onneedhaan waan wal qabatuufi. Innaa kanaafi quba Afuraffaa irratti kaawwatama harka bitaa irratti siniin jedha. Innaa baay'ee irraa akka barattan beekamaadha. Hiriyoota kee fuudhuuf yookiin jaalallee qabuu yookiin qabaachuuf jedhu saniif sheer naa godhaadha siniin jedha. Innaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa waan waliin turtanii fi hedduu sin galateeffadha. Waa'ee qubeellaa irraa isa kana fakkaataa siniin jedha. Innaa animmoo yaa kitaaba wayitirraa kanan dubbisee jechuudha garuu isa kana. Innaa kanaaf isif fayyadaa hiika isaarree warri hin beekne isif fayyadeedhaan isinii fideetu dhufe siniin jedha. Hayyee hordoftoota kiyyaa hedduu sin galateeffadhaa waan waliin turtaniifis turtii gaarii isiniif hawwaa. Nagaan naa turaadha. Barumsa biraatiin walitti deebinaa, viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Amasitti viidiyoo isinitti hin dheeressu. Nagaa fayyaa taadha. Viidiyoo kana mooyyuu laayik gochuun dagatinaadha. Akkasumallee hiriyoottan keessaniif sheer godhaadha. Warroota fuudhuudhaaf jedhu akkasumallee warroota jaalallee qabuuf innaa qubeellaa yookaaniif quba kamirratti akka kaa'aniif akka baraniif jechuudha. Namoota tokko harka mirgaatti illee kaa'uu danda'u. Garuu kun dogoggora. Biyya keenya keessatti harka mirgaa irratti isin uffatamu. Kanaaf akka baraniif imooyyuu jechuudha. Sheer godhaadha siniin jedha. Waan waliin turtaniif hedduu sin galateeffadha. Baay baay siniin jedha. Okay. Laayik gochuun dagatinaa mooyyuu warroonni haaraa taatanii sabiskiraayib irree godhaadha siniin jedha. Nagaan tura. Yada bile da mawalana asheta to bisile chikiri to da mawalana koya biliki se kule yaw anu fi jala
Sinna marara shaboda malesha na magoti galante anadala Sinna marara shaboda malesha na magoti koroni Asheta tobisile yada mileda mawala da Asheta tobisile chikikiri toda mawala